Oduu keenyaan Tiraamp suura Phaaphaasii Kaatoolikii isaan fakkeessuun AI'n tolfame qooduu mufii kaase. Doonaald Tiraamp ani Phaaphaasii Kaatoolikii ta'uun barbaada jechuudhaanis bifa qoosaatiin dubbate. Gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Oduu biraatiin gamtaa Awurooppaa fi imbaasiiwwan Finfinneetti teessoo godhatan 14 Itoophiyaatti bilisummaan pireesii haalaan gadi bu'uun isaan yaaddessuu ibsan. Akkam jirtu daawwattoota keenya mata dureewwan oduu amma isiniif dheere bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Isin immoo chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafadha. Itti aansuudhaan gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Tiraamp suura Phaaphaasii Kaatoolikii isaan fakkeessuun AI'n tolfame qooduu mufii kaase. Pireezidaantii US Doonaald Tiraamp suura Phaaphaasii Kaatoolikiitti fakkeessuun isaan mul'isu kan hubannoo namtolchee yookiin AI'dhaan tolfame miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti qooduun hordoftoota amantii Kaatoolikii mufachiise. Suuraan Tiraamp kun wayita hordoftoonni amantii Kaatoolikii boqochuu Poop Firaansiin gaddaa jiranii fi Phaaphaasii itti aanu filachuuf qophiirra jiranitti miidiyaalee hawaasummaa Waayit Haawus irratti maxxanfame. Yaa'iin Kaatoolikii Niwuyoork jiru tokkos Tiraamp amantichatti qoosaa jira jechuudhaan waan mudateen baay'ee mufachuu ibse. Suuraan kun kan miidiyaalee irratti qoodame erga pireezidaantiin Doonaald Tiraamp Phaaphaasii ta'uu nan barbaada jechuudhaan bifa qoosaatiin gaazexeessotatti dubbataniitiin boodadha. Tiraamp amantii Kaatoolikiitti qoosaniiru jedhamuun kan qeeqamanis pireezidaantii Ameerikaa kan jalqabaa miti. Dubbii himaan Vaatikaa Maatiyoo Biruunii waa'ee suura Tiraamp qoodan irratti ejjennoo mana amantiitti gaafatamanii garuu deebii kennuurraa of qusatanii Vaatikaan torbee dhufu roobii irraa eegaluun Phaaphaasiiwwan filannoof kaadhimaman simachuuf qophiirra akka jirtus beeksiste. Suuraan jimaata darbe galgala miidiyaa hawaasummaa pireezidaant Tiraamp irratti maxxanfame kun uffata adii fi koofiyyaa Phaaphaasonni uffachuun beekamanii kan faayamedha ture. Suuraan AI'dhaan tolfame kanarratti Tiraamp fannoo guddaa morma isaanii irratti fannifataniitus mul'atu. Harka isaanii mirgaa irratti quba tokko baasanii fuulduratti akeekuudhaan akkasumas fuula isaanii irra miirri tasgabbii fi xiyyeeffannaa mul'atu Phaaphaasii isaan fakkeesseetu jira. Suuraan kun qoodamuu isaa hordofee qaamni Phaaphaasii Niwuyoork bakka bu'u yaa'ii Phaaphaasii Niwuyoork komii qabu fuula eksisaa irratti ibseetu jira. Kabajamoo pireezidaantii suuraa kanarratti ogummaa isinirraa mul'atu yookiin wanti nama kofalchiisu homtuuyyuu hin jiru jechuudhaanis barreesseetu jira. Gareen kun ibsasaa keessatti jaallatamaa abbaa keenya Poop Firaans reefu awwaaluu keenya akkuma abbootiin amantii Kaatoolikii Phaaphaasiitti itti aanu filachuun mana amantii qulqulluu Phexroositti sirna gaggeessuuf qophiitti jiru nutti hin qoosinaa jechuudhaanis Tiraampiif deebii kennanii. Ministeerri muummee duraanii Xaaliyaan Maatiyoo Reenzii pireezidaantii Tiraamp suura kana qooddachuu balaaleffatanii. Gochi kun hordoftoota amantichaa kan mufachiisu dhaabbatichaaf arrabsoodha. Akkasumas hooggantoonni addunyaa amantiitti qoosuudhaan gammachuu akka argatan kan agarsiisudha jechuudhaanis qondaalli Xaaliyaan kun dubbatanii. Waayit Haawus garuu pireezidaantichi Phaaphaasii fi Phaaphaasummaa irratti qoosaa hin jiru jechuudhaan himata isaanii kuffise. Pirees sekireetariin Tiraamp Kaarooliyaan Leeviit pireezidaanti Tiraamp du'aan boqochuu Poop Firaansis ilaalchisuun gadda isaanii ibsachuu fi sirna awwaalchaa isaanii irratti hirmaachuun hanga Roomitti imalaniiru. Akkasumas walabummaa hordoftoota amantii Kaatoolikii fi amantichaaf deeggarsa guutuu nama kennanidha jechuudhaanis deebii kennani. Daawwattoota keenya oduutti aanuuttan darbaa chaanaalii keenya sabskiraayib gochaa akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadha. Oduu keenyatti aanuun gamtaa Awurooppaa fi imbaasiiwwan Finfinneetti teessoo godhatan 14 Itoophiyaatti bilisummaan pireesii haalaan gadi bu'uun nu yaaddesseera jedha. Guyyaa bilisummaa pireesii addunyaa waggaa waggaan caamsaa 3 kabajamu sababeeffachuudhaan gamtaa Awurooppaa fi imbaasiiwwan 14 kanneen teessoo isaanii Finfinneetti godhatan ibsa waloo baasaniin Itoophiyaa keessatti bilisummaan pireesii haalaan gadi bu'uun isaan yaaddessuu himan. Garee riippoortaroota daangaa maleeyyii gama isaaniitiin Indeeskii bilisummaa pireesii addunyaa bara 2025 irratti bilisummaan pireesii Itoophiyaa haalaan gadi bu'uu ibseetu jira. Itoophiyaan qabxii 100 keessaa 36.92 galmeessuudhaan biyyoota 180 keessaa sadarkaa 145 irratti argamti. Yuunaayitid Kiingidam, Faransaay, Noorweey, Beeljiyeem, Diinmaark, Siwiidin, Ayirlaand, Ispeen, Luuksemburg, Niizerlaand, Awustiraaliyaa, Islooviyaa, Fiinlaandii fi Niwuzilaand ibsa waloo baasaniin Itoophiyaa keessatti mirgi yaaduu fi bilisummaan ibsachuu dhiibbaa cimaa keessa akka jiru hubanneerra. Kunis nu yaaddesseera jedhan. Gamtaan Awurooppaa gama isaatiin guyyaa bilisummaa pireesii addunyaa sababeeffachuun ibsa baaseen bilisummaa pireesii dhabuun mirga odeeffannoo fi bilisummaa yaaduu fi ibsachuu ni miidha jechuudhaan hubachiise. Galmoota misoomaa fi haaromsa dinagdee mootummaa Itoophiyaa hordofaa jiru galmaan ga'uuf bilisummaan pireesii gahee olaanaa akka qabus ibseetu jira.
Gareen riippoortaroota daangaa maleeyyii gama isaatiin Deeskii bilisummaa pireesii addunyaa bara 2025 irratti bilisummaan pireesii Itoophiyaa haalaan gadi buusaa ibseetu jira. Bara darbe Itoophiyaan biyyoota 180 keessaa sadarkaa 141 kan turte yoo ta'u, bara kana garuu sadarkaa 4 gadi bu'uudhaan sadarkaa 145 irra teesseetu jirti. Noorweey qabxii 92.31 galmeessuun biyya addunyaa irratti bilisummaa pireesiitiin sadarkaa olaanaa irra jirtu yoo ta'u, Eertiraan ammoo qabxii 11.32 galmeessuun sadarkaa 180ffaa yookiin immoo kan xumuraa irratti argamti. Bara 2025 keessa Itoophiyaa keessatti ajjeechaan gaazexeessitoota irratti raawwatame akka hin jirre kan ibse dhaabbatichi gaazexeessitoonni 5 manadhaa akka jiranis beekseetu jira. Gaazexeessitoonni waraana naannoo Tigraay fi Amaaraa keessatti ejjennoo mootummaa hin deeggarre shororkeessummaa jajjabeessan jedhamuun to'annoo jala ooluu fi ji'ootaaf kaampii waraanaa gammoojjii keessatti hidhamuu isaanii ibsi kun gabaase. Gaazexeessitoonni hedduun walitti bu'insa uumame gabaasuu isaaniitiin ammallee manadhaa keessa akka jiran, gariin hojii isaanii itti fufuu waan hin dandeenyeef illee biyyaa ba'uu isaanii hubachiise. Gabaasni kun labsiin miidiyaa haaraan bara 2021 irraa ga'e gaazexeessitootaaf eegumsa guddaa kan kennu ta'us hidhaa gaazexeessitoota haala qabatamaan hambisuu akka hin dandeenye cimseetu ibse. Gabaasni kun akkasumas seera farra shororkeessummaa fi seerri haasaa jibbinsaa dhiyeenya kana tumaalee baay'ee ifa hin taane kan of keessaa qabu yoo ta'u, kunis murtii hidhaa dheeraa fiduu kan danda'uu fi gaazexeessitoota ifatti dubbatan callisiisuuf kan oolu ta'us ibseera. Giddugalli falma mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kaleessa caamsaa 2 bara 2025 baaseen dhiibbaan dhiyeenya kana miidiyaalee Itoophiyaa irratti dabalaa dhufe baay'ee nu yaaddessas jedheera. Daawwattoota keenya oduu gabaabaan ammaaf isiniif qabadhe kanama gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan walitti deebinutti nagaan turan.